Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu jaallatamtoota daawwattoota koo bakka jirtan maratti egaa nageenyi koo isin qaqqabu jecha har'as egaa akkuma baratame egaa viidiyoo adda ta'ee fi egaa hubannoo guddaa irraa argachuu dandeessan qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa mata dureen viidiyoo keenya har'aas kan ta'u walquunnamtii saalaatiin wal qabatee egaa fedhii fixachuu shamarranii irratti gaaffiiwwan hedduutu ka'u. Isaan keessaas har'a kan ilaallu keessaa shamarreen yeroo walquunnamtii saalaa raawwattu egaa akka isa dhiiraa garagaa dhangala'oo sanyii ishee ni baasti yookiin immoo ni jigsiti kan jedhu kan egaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas egaa kanaan ol qabatee shamarreen tokko egaa walquunnamtii saalaa yeroo raawwattutti fedhiin ishee yeroo itti dhufu jechuudha. Fedhii irraa jiguu ishee karaan itti beekuu dandeenyu maal akka ta'ee fi akkasumas fedhii ishee irraa jigsuuf immoo wantoota raawwachuu qabdu adda addaa waan jiraniif egaa kan egaa kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Akkuma baratame egaa viidiyoon kun osoo hin eegaliin dura egaa yoo laayikii tuqxan waan hedduu na jajjabeessitaniif egaa hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Kallattiimaan egaa gara mata duree keenyaa irraatti hin ce'a. Shamarreen tokko egaa yeroo fedhii ishee xumurtu mallattoolee agarsiisuu adda addaa agarsiisti. Isaan kana keessaa egaa fakkeenyaaf baay'een keenya egaa akkuma beeknutti walquunnamtii saalaa irratti egaa jabaannee sirriitti yeroo walquunnamtii goonu qaama keenya jabeessitee haammachuu daftee harganuu fuulli ishee keessa egaa diimachuu qaama saalaa isheetiin immoo meeshaa dhiiraa jabeessitee qabuu akkasumas egaa qaamni ishee ho'a olaanaa qabaachuu fi mallattoolee adda addaa kana agarsiisuu ni dandeessi. Haa ta'u malee garuu egaa yoo sirriitti shamarreen kun walquunnamtii kana irratti egaa sirriitti gammaddee wantoota amma kaasneen alagaa mallattoolee adda ta'e agarsiisti. Innis maal inni yeroo walquunnamtii saalaa fedhii ishee akka dhiiraatti dhangalaasuudha. Dhangalaasuu yeroo jennu egaa akka warroota dhiiraa egaa yeroo tokko dhangalaasuu qofa osoo hin taane egaa yeroo baay'ee irra deddeebitee akka nama fincaa'utti egaa irra deddeebitee daddaftee si'a 5 si'a 6 egaa kan dhangalaastu yoo taate shamarreen kun egaa fedhii ishee humnaa olitti dhufu yookiin immoo fixachuu ishee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu egaa wanta kana egaa akkamittiinidha jaartii keessan irratti ilaaluu kan dandeessan kan jedhu egaa yeroo ilaallu maal gochuu qabdu egaa jalqaba irratti egaa wanti gochuu qabdan shamarreen kun egaa jalqaba sirriitti haayidireet ta'uu danda'uu qabdi yookiin immoo bishaan sirriitti dhuguu danda'uudha qabdi. Sababiin isaas egaa wanti kun kan uumamuuf karaa lamaaniini. Inni jalqabaa fedhiin ishee kun egaa kan dhangala'u walquunnamtii saalaa kanatti egaa sirriitti yeroo gammaddudha. Inni lammataa immoo egaa walquunnamtii saalaa irratti egaa meeshaan shamarree yoo sirriitti kan hin jiine ta'e gara fedhii fixachuutti egaa waan hin geenyeef wanti kun immoo akka uumamu egaa wanti isa godhu yookiin immoo meeshaa shamarree kana keessatti dhangala'oon akka uumamu kan godhu egaa dhangala'oo qaama ishee keessa jiru waan ta'eef shamarreen tokko egaa jalqaba gara walquunnamtii saalaatti osoo hin seeniin dura egaa naannoo meeshaa ishee akka sirriitti jiidhu yookiin immoo dhangala'oo akka qabaatu gochuudhaaf bishaan gahaa ta'e dhuguu waan qabduuf kanaafuu egaa walquunnamtii saalaa raawwachuu keessaniin dura egaa sa'aatii tokko dura egaa atliist egaa bishaan liitira takka dhugdee gara walquunnamtiitti yoo seente wanti kun egaa akka uumamuuf gahee guddaa taphataa jechuudha. Kanaafuu egaa gara walquunnamtii saalaatti osoo hin seeniin dura egaa shamarreen sun akka fedhii ishee fixattu yookiin immoo dhangala'oo kana egaa akka dhangalaastu gochuu yoo barbaadan jalqaba irratti egaa wanti gochuu qabdan inni guddaan atliist bishaan liitira tokko walquunnamtii saalaa dura dhugdee akka fixxu gochuu ni qabdu jechuudha. Inni lammataa egaa walquunnamtii saalaa irratti egaa akka fedhii ishee dhangalaastu gochuudhaaf wanti gochuu qabdan jispootii ishee barbaaduudha. Egaan waa'ee wanta kanaa egaa viidiyoo keenya darbee irratti sirriitti dubbadheen jira. Shamarran egaa gara fedhii isaanii fixachuutti wanti isaan geessisu inni guddaan maal inni jispootiidha. Wanti kunis egaa kan argamu egaa meeshaa saalaa shamarranii keessatti gara keessaatti jechuudha. Gara oliitti seentimeetira 3 hanga seentimeetira 5 gidduutti kan argamudha. Kanaafuu egaa poozishinoota eeriyaa kana egaa sirriitti isinitti dhiyeessanii fi akka sirriitti sukkumtaniif egaa poozishinoota isin gargaaran fayyadamuu danda'uudha qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf unrecommended kan isiniif godhu isheen shamarree luka isheetiin jilbeenfattee harka isheetiin immoo lafa qabattee isin immoo naannoftanii karaa duubaatiin jechuudha walquunnamtiin poozishinii kanaan raawwattan shamarree kana egaa sirriitti fedhii ishee akka itti dhufuu fi fedhiin ishee akka irraa jiguuf gahee guddaa kan taphatu waan ta'eef kana yoo fayyadamtan gaariidhaan isiniin jedha. Kanaafuu egaa shamarreen kun egaa bishaan gahaa ta'e sirriitti eega dhugdee booda poozishinoota jiispootii ishee argachuu itti dandeessa.
keessan egaa meeshaa keessan yookiin meeshaa dhiiraa kana egaa handhuura ishee irratti karaa deemuu danda'uun jechuudha. Shamarree dugdaan raffistanii isin immoo egaa ishee irratti ciistanii yeroo walqunnamtii raawwattaniin meeshaan saalaa keessan egaa gara dugda isheetti waan deemuuf fedhii ishee egaa daftee akka xumurtu ishee gochuudhaaf egaa hedduu itti ulfaata. Kanaafuu poozishinoota meeshaa keessan gara handhuura isheetti dhiibuu danda'u filattanii walqunnamtii kana daddaftanii sirriitti gochuu yoo dandeessan shamarreen kun leevelii fedhii ishee daddaftee irra deddeebi'aa yeroo 5-6 meeshaa ishee keessaa kan dhangala'oo baastu ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa walqunnamtii saalaa irratti egaa gochoota lamaan kana egaa eega raawwattanii booda tarii shamarreen tokko egaa poozishinoota akkasiis fayyadamtanii akkasumas immoo egaa bishaan gahaa ta'es dhugdee fedhii fixachuu yookiin immoo dhangalaasuu kan jennu kanarra gahuu dhiisuu dandeessi. Kanaafuu meeshaa isaanii keessaa egaa spiree yookiin immoo dhangala'oon kun egaa sirriitti akka jigu gochuu yoo barbaaddan maal gochuu qabdu? Jalqaba irratti egaa bishaan gahaa ta'e eega dhugdee booda shamarree kana egaa jilbeenfachiistanii harka keessan egaa isa bitaatiin dugda ishee sirriitti jabeessitanii gadi qabuudhaan harka keessan isa mirgaatiin immoo egaa qinxirii bakka jedhamee beekamu kana egaa shamarree kana egaa gara fuulduraattiin suuta jechaa harka keessan isa mirgaa kanaan rigaa bakka qinxirii kana jechuudha. Karaa duubaatiin immoo walqunnamtii kana yeroo mudditan fedhii lama egaa yeroo tokkotti waan argattuuf harka keessan inni bitaa meeshaan ishee kara alaatti akka dhiyaatuuf dugda ishee waan gad qabdaniif jispootii kana egaa salphaatti argachuuf baay'ee isin gargaara. Harka keessan egaa inni mirgaa immoo egaa eeriyaa meeshaa saalaa ishee kan kara alaatti argamuu fi baay'ee sensitiivii ta'e kan egaa irra deddeebi'aa waan sukkuumuu fi meeshaan saalaa keessan immoo egaa jispootii kan egaa karaa keessaatiin sirriitti waan sukkuumuuf fedhii lamaan kan egaa yeroo tokkotti shamarree kanaaf waan kennuuf fedhii humnaa ol ta'ee fi to'annoo isheetiin ala ta'e akkasumas pireesharii cimaa ta'ee fi meeshaa keessan karaa alaatti kan dhiibu humna ol aanaa ta'e meeshaa ishee keessaa isinitti dhagahamaa jechuudha. Sa'aatii kanatti egaa meeshaa keessan yeroo baastan meeshaa ishee keessaa jechuudha dhangala'oo spiree godhuu fi irra deddeebi'aa humnaan dhangala'oo akka ba'u gochuu ni dandeessu jechuudha. Tarii egaa wanta kana maaliif akkas gochuun barbaachise kan jettan yoo ta'e egaa shamarran yeroo walqunnamtii saalaa fedhii isaanii yoo hin fixanne illee egaa akka fixatan fakkeessanii egaa warroota dhiiraa gooyyomsuudhaaf teeknikoota adda addaa raawwachuu waan danda'aniif fakkeenyaaf amaloota fedhii ishee yeroo xumurtu agarsiistu egaa walqunnamtii osoo hin raawwatiin yookiin immoo fedhii osoo hin xumuriin agarsiisuu ni dandeessi. Haa ta'u malee garuu egaa spiree yookiin immoo dhangala'oo meeshaa ishee keessaa humnaan dhangala'oo kan egaa ba'u kun fedhii isheetiin dhangala'uu kan hin dandeenye waan ta'eef shamarreen kun egaa yeroo fedhii ishee sirriitti fixattu qofa kan dhangalaastu waan ta'eef kanaafuu egaa karaa kanaan osoo homaa hin fakkeessin egaa fedhii ishee fixachuu ishee kan sirriitti nutti agarsiisu waan ta'eef warroonni dhiiraa egaa teeknika armaan olitti tarreessine kan egaa sirriitti fayyadamuu fi hojiirra oolchuudhaan jaartii keessan egaa sirriitti gammachuu isa dhugaa gammachiisuu ni dandeessu jechaa egaa viidiyoon keenya har'aa egaa kana fakkaata ture. Haga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yeroo biraa egaa viidiyoo barsiisaa kan biraatiin yeroo biraa deebinee amma wal agarrutti bakka jirtan maratti nagaan naaf turaa horaa bulaa.